وعليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني كم جرتن هردن كي إيجا فيديو هرأ كنا كيساتي أكاتا هالو يوتيوب يوكين أمو كالارا يوتيوب اتجيجيرا چورن ديتانين اسن تغرسا چور فكين يافي غراچا رغر ادي رغر غراچا أكا فلنو كيسنتي سببين وان كان استغرسا جروف يچورا يرو توكو توكو bilbila keenya yeroo abdeet goonu akkasumas sooshaal miidiyaa garagaraa gara pilee stooriin haa ta'u akkasumas gara app stooriin haa ta'u yeroo abdeet goonutti yuutuubiin keenya ofii isaatii gara halluu daarkii yookiin immoo halluu gurraachaatti baatirii seeviidhaaf jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaaf haala saniin yoo yuutuubiin keessan jijjiirame akkamitti halluu gurraacha sanarraa gara halluu adiitti akka jijjiirachuu dandeettanis agarsiisa. warroonni ammoo duraan adiin fayyadamaa turtan adii irraa gara gurraachaa jijjiirachuu barbaadan akkamitti akkasiin adii irraa gara gurraachaa jijjiirachuu dandeettanis asumaan irraa barattu viidiyoo kan amma xumuraatti daawwadha irraa fayyadama. Akkasumas hiriyoottan keessanis qooda gaaffii fi qabdan koomantii irratti naaf katabaa isin jedha na faana tura. Egaa yuutuub keessan jijjiirachuudhaaf maal gootuuf kallattiidhumaan yuutuub keessan irra ni galtu. sana booda iddoo piroofaayilii kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda deebitanii as mallattoo siitingii gara gubbaarraan argamtu kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda asirratti jeneraal iddoo jedhu kanarratti deebitanii al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda asirratti jechuudha appearance kan jedhu kanarratti isa appearance kanarratti ni cuqaaftu. Asirratti filannoo sadii isinii fidaa jechuudha. Filannoon sadiin kunniin akkaataa halluu garagaraatiin jira. Fakkeenyaaf use device deem jedha. Inni kunis halluu gurraacha kan amma irra jiru kun ammoo light deem jedha. Halluu normaalaa yookiin ammoo adii normaalaa jechuudha. Kan gubbaa use device deem kan jedhu kunis gurraacha normaalaa jechuudha. Gurraacha normaala. Light deemiin kunis adii normaalaa. Daark deemiin kun ammoo halluma gurraacha ta'ee garuu normaal asaasanii miti jechuudha. Daark yookiin ammoo keessa kan dukkanaa'uudha jechuudha. Itti jijjiiree isin agarsiisa. Fakkeenyaaf isa jalqabaa kanarratti yookiin ammoo use device deemii kanarratti yoo jijjiire inni agartuu haala kanatti gurraacha normaalaatti jijjiiramee jira jechuudha. Akkuma isin agartan barreeffamni adiin barraa'ee jiru kun haala gaariin sirriitti laayit yookiin ammoo irraa ifee mul'ata jechuudha. Kuni gurraacha yookiin ammoo gurraacha qulqulluu gurraacha normaalaa jechuudha. Kalarra gurraacha normaala. Asuma irratti deebitanii fakkeenyaaf laayit deemii dura argitanii turtanii akkaataa inni jiru daark deem kan jedhu immoo yoo irratti cufaaftan daarkiin kun akka kaaniitti sirriitti gurraacha'ee hin mul'atu jechuudha. Yookiin ammoo gurraacha qulqulluu akkasii miti jechuudha. Akka isa kaan isinitti jechuudha. Xiqqoo keessa gurraacha ta'e keessa waan xiqqoo akka waan daalachaa'uuf jiru tahaa jechuudha. Garuu dilasii miti. Dilas isa jalqabaa saniin garaagarummaa hin qabu jechuudha. Bifa kanaan filannoolee sadan kana keessa filannoo isiniif ta'u yookiin ammoo naaf taha jettanii yaaddan irratti guuttachuudhaan yuutuub keessan halluu isaa jijjiirachuu dandeettu yookiin ammoo kalara isaa gara kalara barbaaddaniitti jijjiirattanii fayyadamuu dandeettu jechuudha.